Hi, obboleewwan koo akkam jirtanii nagaa keessanii an nagaa koo galata waaqayyoo isinis nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtame baga jiraattanii gaa haramooyyuu wantin qabadhee dhufee geemaatidha. Geemaatiin kun geemaatii dizaayiniidha jechuudha. Innis meeshaa dizaayiniitiin kan hojjetamudha jechuudha. Kanaafi isa Gematti kanarra wajjiniin hojjannaa baay'ee mi'aa jechuudha. Gubbaa isaarratti damma yookaan asal naqame baay'ee isaa mi'aa. Kanaaf wajjiniin yaa hojjannu na wajjin turtii gaarii. Mana keessatti hojjedhaati nyaadha baay'ee mi'aadha baay'ee tokko bareeda siniin jedha. Egaa viidiyoo kana mooyyuu sheerii godhaa sabiskiraayibii godhaa hunduma keessanooyyuu siniin jaaladha. Egaa viidiyoo biraatii walitti deebina hangasitti nagaadhaan naaf turaa siniin jedha. Bye bye.